Maali kun immoo viidiyoo naarofti. Waree aaraa jiran. Daawwattoota keenya kan biyya alaatii fi biyya keessa jirtan guyyaa kaleessa Oromoo dhukkubsachuudhaan hospitaala guddaa magaalaa Finfinneetti argamu ciisuudhaan waliigaltee uummata Oromoo. Oromoo dhukkubsatte Oromoon dhumte ayyaan. Dhageessii fi maatii Fooziyaa. Maal si dhagaati moo yeroo hundaa na dhaguyuma jetta maal si dhagaame dhibuu fedhaa ta'e. Dhibee Oromoo kana ni beektaa? Dhibee Oromoo dhibee maalii qaba? Dhibee maalii qabna nuti? Dhibee nuti qabnu sii maal dhagee ilaali. Naafeetammaa fakkeenyaaf naafeete ollaadhaa miti. Ollaadhaa maal taatee dhibee maalii qabna alifaati dhibee qabnu baal. Maaf jira keessumaa dhala mattaadha. Keessumaa faayidaan qabu miidiyaa laala. Miidiyaa laalu bareedudha. Toota keenya kan biyya alaatii fi biyya keessa jirtan guyyaa kaleessa Oromoo dhukkubsachuudhaan hospitaala guddaa magaalaa Finfinneetti argamu ciisuudhaan. Dhibee kan nutti fide wal qoqqooduu keenya. Wal qoqqooduu fi amantaa wal baasuu fi akkana gandummaan kutaan wal baasuudha. Kana dhangalaatu jiranii beektaati. Mee natti bitakkaa ilmaan beekan eenyu jetta? Oromoo teenya tana silaa walii galtee qabaanne Oromoon teenya akkanatti asitti dhangalaatee asitti dhiigni si dhangalee achitti kaarra saasaa rukutamee harka qullaa bahanii akkanatti ramuu hin dhumu. Silaa walii galtee jiraattee hoo makkara kaaname. Dhugaa itti obboleetti kiyya sabatu saba gurgure. La bos. Esta. Pajira kawan pada yang kita masuk. Ini hari ini. Si orang mana tu yang mau lihat tu je? Man sampai berapa ni? Arsi ke sana kan mereka se komen dosen. Kabralle taza kabralle hadu jirane bos komen to kaise ji bana siaki polisia sawa memori tu buzu na tafakari ke jibu mambo memori tu buzu taza na kar rema na to bo ne mata nama mambo nama nagaya kaje kamne ba minna na dara sama ini natin fakkan garu gwindina sa wanti kau kijiba tahu na boya tayo. Itu juga nanti pakai net tadi. Wanti kau ni kami itu juga nanti pakai tu lagi. Laite jangan harga tahu mana sila. Ya cuma Facebook makan aku apa beda pakai sama mere berisi sama kerja sudah. Facebook pakai net sama. Media अंदर बात नहीं हुई. कुछ बोलने कर रहा तीनों में का जैसा जरा. Miskin में का पिता जरा नहीं. So वो बोलते ही नहीं. So वहाँ बस ना जरूर ना कम माँ so बोलें तो कैसे miskin में का दुमाजी. मुझे तीनों में का दुमाजी. Aku namni walla garratti gujitti hararratti bakamaratti Oromiyaa keessatti wanti namni dhumaa jiru harar arsii waan jedhu wallagga harar waan jedhu wallagga yeroo achi dhumu harar yoo ka birmatu taate namni keenya dhumu tokkummaan keenya waan ta'eef namni keenya bakamaratti dhumaa jiru. Kanaaf dhumaatii namoota kana sababni maal jettaati maatu sirraa qabeetanii dhumaa jiru. Mangi betul nama mangi tapi mangi soal tu je. Mal tu kamu. Wanti baru kamu. Kak kedi kana tu amma jadi gajer. Kana kana ni kena rumah tu je. Akam itu dia tiga jerabu ni. Kak kesani balik arsi jimma. Alarge walla kejadian ini ufaso. Anorom orang kejadian orang berdumale anebalu marif jenam. Yo tu kota ni ati orang tadi kebakar kadet. Ati nagar-nagar pakam maaf waktu Malik itu koda mana kita mali juara Indonesia gamma warana isa jolle itu tasa rahi kami jiran Malik rahi kan untuk kumajera mah jauh untuk kuhintane rahi kami so orang untuk kota de rani kamu terima orang mana kami untuk kontak ini sini warna kok kamu nama dari itu untuk kecatin nama mida jirkan kesat warana dawan mesin
waraana nama eegu gaaf kanaaf dura akka biraa deemu jettanii dura ajjeesuu fi amma ammoo as garagaltanii waraana isaa hiikachiiftan. Kun dogongora guddaadha laa. Kanaafuu saayiba yoo kana argeetu taate wanti kana guutuu fide wal qoqqooduu kennu Oromoon kutaa 11 jiru kun tokko ta'ee as deebi'ee nuti Oromoon tokko jedhee Arsii, Jimma, Baale, Harargee, Wallo, Shawaa osoo hin jenne gaafa inni tokko ta'ee gad dhaabbate taate kun hundi nutti hin dhufuutu. Kanaafuu tokkummaan keenya jabeessuu nutu qaba. Hangaatii fi feesbuukiin illee sirraa'utti Oromiyaan hin sirrootu tokko hin taane jechuudha. Kanaafuu saayiba kiyya waan ani poosti godhu kun wanni an barreessee yaada uummataa dabarsuun kiyya nama miidhamaa jiru kana ibsuun kiyya kun kanatti rakkoo fide jechuudha. Ani egaa wanni akkana akka deemu taate dhiisuu yubeesse fuula duraa fi ejjennoo irra fudhadhee itti fufa malee waan akkana mushi gandummaa miti ganaa aanaan godinaan akkasitti addaan wal qoodne akkana taate yoo sirrooftanii ka biyya bulchuuf hin deemne taate. Eega diddanii nuti Oromiyaa amma isin faarsitan tana diinee Oromiyaa biraa haaraatti ijaarree Oromiyaa biraa uumna. Akkas jette Abiibi akkas taanaan ka Oromiyaan hin diigamtu wallaalla. Egaa in dhaadataa jirtaniyyuu akkana taanaan jala ganda dhufee ganda keessan firfirsee gandaa si fuudha manaa si fuudha sima. Ati Oromoo taate akkamitti Oromoo diiguu feeta akkamitti gandaan nama qooduu feeta kan maaf ta'a kun garuu ati nama Oromooti miti. Oromoon dhugaa. Maali jechuun nagaan nagaan wajjin isin gachaa jira nagaan nurra yaa'aa jirtani nagaan nurra deemaa jirtani akkamitti maaltu nagaa miti ilaata? Nagaamaatu jira yaa'ii osoo akkanaa kunniin jiru wal qoqqoonnee wal faffacaallee Oromoon. Anarratti moo? Sirratti anarratti wal qoqqoodanii anarratti ammallee gandummaa qaaqa jirtan jechuudha. Gandummaa qaaqa jirra. Har'allee. Ani bara akkana irra deemtan kan isin taasisaa jiru bara akka isin tokko taataniiti harka tokkoon akkatti wal qabdanii wajjin jiraatanii malee akka alarra deemaa anumarraa nyaataa anumarraa dhugaa anumarraa waan hunda anumarraa argataati akka isin wal qoqqoodanii fi miti bara. Amma maaltu ta'aa jira? Ammoonni muraasiisa nama Oromoo jira bara feesbuuk afaan kanatti kun wanti ta'e Oromoon takkaan fi takka hin taatu adda boqqoonnee adda facaafnee ganda gandaan ganda eddaan addaan isin qollee ganaa dhufee ittiin ganda keessa bara ta'uu kutaanaan jedhe. Anumarratti moo? Maal ta'e Oromoo? Akkam ta'e? Maal ta'e? Mana yaalaa? Mana yaalaa keessa qabu. Baay'ee miidhamee jira. Hagamirra bubbulee jira dhukkubni isaa kun. Bubbulee jira amma bubbulee jira. Gizee itti deebisa. Asiin qaamni isaa kun naannoo Arsii kun baay'ee dhukkubsataa jira. Keessattuu yeroo ammaa kanatti naannoo Wallaggaa kun baay'ee miidhaa gubbaa jira qaamni isaa keessatti. Miidhama guddaa qaba jechuudha. Naannoo Hararillee akkasuma qaamni isaa guutuu miidhamaadha. Kan naannoo Iluu Abbaa Booris. Naannoo Jimmallee. Bakkummaan nagaa qabu tokko. Naannoo Karrayyuu kunillee dhukkubsataa tuma jira. Asiin Walloon qaamummaan isaa guutuu maqaan isaa eenyu? Maqaan isaa eenyu? Oromoodha. Duuba nama maqaan Oromoo biratti waa'ee tokkummaa kaasanii malee waa'ee gandummaa waa'ee asiin kuni Hararii kuni Jimmaa qaamni isaa guutuu Oromoo kun tokko waan ta'eef nama kana biratti waa'ee Oromoo asirratti dhukkubsate malee namni kuni dhibee biraan qabu. Yeroo ammalaalletti hin jedhu dhibeen isaa waa'ee kutaa Oromiyaa keessa jiranii tokkummaa dhabuu irraa
kan ka'etu isa dhukkubsachiisa. Kanaafuu doktori dawaan isaa maal jetta? Dawaan isaa amma hatattamatti oolee osoo hin bulle lubbuu isaa baraaruudhaaf. Guyyaa har'aati irraa eegaltanii jechuudha. Akka gartee hiriirri cimaan hiriirri guddaan magaalaa Finfinnee keessatti kan tokkummaa Oromoo labsu bahuu qaba. Yeroo hiriirri kun bahee tokkummaa Oromoon tokko ta'uu labseetiin hin jedhe ni fayyada. Dhibeen isaa dawaan kana malee takka asii dawaa doktoroonni yoo kennaniif waa takka isaan fayyadu nutis kenninee waa takka hin fayyadu. Muqaddiyaa kan ammaa fayyadamu kanarra kan darbe tokkummaa akka labsan boruu hiriira bahuu qaba uummanni. Kana hadhaan tana olteen bunni sa'aatii ammaa kanarraa labsii godhe. Labsii godhuu qaba jechuudha. Dirqama lubbuu isaa baraara daddafa lubbuu isaa baraara. Kanaafuu Oromoo hin dhageettanii uummatatti waan himuu qabu. Uummanni keenya. Uummatatti waan himuu qabu. Yeroo ammaa kanatti qaamni isaa kan miidhameetiin eegaltee lubbuu isaa darbuudhaaf sakandii muraasa yookiin daqiiqaa muraasa isaa gochuudha. Naannoo Wallaggaa kana qaamni isaa keessa naannoo Wallaggaa kana madaayaa jira. Akkam ijji isaa qabiidha. Baay'ee miidhamee amma wayyaa wanti guddaan isinirraa barbaachisu. Waa'ee tokkummaa Oromoo kana sirriitti labsa. Dawaa argannaan ni fayyaa ni fayya. Dawaan isaa tokkummaa Oromoon tokko ta'uudha. Amma ni wayyaa gara haasawaa kana irrattu yeroo haasawuun onneen isaa kan duraan dhaabbatee jiru dalaguu eegalee jira. Onneen isaa dalaguu eegalee naannoo Wallaggaa kana xiqqoo dalagaa jira. Asumaan dalagaa isaa itti fufnaan jechuudha. Amma daqiiqaa muraasa booda ni fayyaa. Saniifuu jechuudha. Ni amma akkamitti fuula isaa laalla. Akka duraati irraa baay'ee gaariidha. Ijji duraan boora deemtee amma qulqulluudha. Ni wayyaa. Baay'ee dhuftanii amma maal beekni wanti guddaan yeroo ammaa kanatti isin barbaachisu isa birattis ta'ee iddoo kamittuu biyya alaas ta'ee biyya keessatti illee wanti isin yeroo wal geessanitti dubbachuu qabdan waa'ee tokkummaa Oromoo. Inni kun maqaan isaa Oromoodha. Isarratti wanti hin taane hin dubbatamu tokkummaa Oromoo malee kuni Arsiidha, kuni Jimma, kuni Walloo, Wallagga, Boorana, Iluu Abbaa Boor, Jimma Abbaa Jifaar jedhanii wal qoqqoodan lubbuun isaa kun yeroo muraasa keessatti darba. Kan hundi akka hin taane isallee akka gartee umurii dheeratu akka nama fayyadu qeerroodha biyya ijaara jennee abdannaa nama boru biyya ijaaru abdii isaa guutuudhaaf waa'ee tokkummaa Oromoo biratti taasisaa. Bakka keessatti yeroo ammaa irraa immoo dhugaatanii labsiin isin gootan tokkummaan Oromoo itti fufuu qaba. Gartee xiqqoo wayyaa'ee jira. Oromoo bishaan yoo kennee Oromoo bishaan barbaachisu fayyaamu tokkummaan Oromoo bishaan ni fayyaa. Bishaan fayyee jira. qaamni isaa dawaa argate yoo yaadu. Biyya faranjii jirra ture. Laa Oromiyaan tokko beeka. Oromiyaan tokko taatee ijaaramte namni duraan biyyaa bahee biyyatti dacha'ee nama tokko mani jira. Kun bishaan kanatti jigaa jiru ka dachii Oromiyaa keessaa faranjiin hattee turatti jigaa jira jechuudha. Ka'ee gaafsanii santu har'aan kana kun ati Oromoodha. Oromoo bira fi darbu eessi dhufe bishaanis. Akkamiin masitti wayyaa jira? Nama wayyaa akka waan tokkummaan hafuura tokkummaa turatti dha'a jira. Tokkummaa Oromoon tokkummaa jabaadhaa isin akka hin jedhetti jabaadhaa isin Oromootu Finfinnee irratti akka bahu uummanni. Oke, doktor. Galatoo. Akkamiin? Ani nagaa qaba. Keessatti dhagaama keessatti akkamii amma eessatti dhagaamaa jira guddina kara Wallaggaa kana natti dhagamaa jira. Kara Wallaggaa kana kara Wallaggaa kana natti dhagamaa jira. Kara Gujii kanas natti dhagamaa jira. Kara Sikkoo Mandoo kanallee natti dhagamaa jira. Kara Afran Qalloo kanallee natti dhagamaa jira. Akkamii gara Harar kanaa akkamii lakkii qabda? Afran Qalloo bara karuma Afran Qalloo karuma Harariin natti dhagamaa jira. Kara Walloo kanallee naannoo Kamisee kana. Keessatti miidhamni kee guddaan gara Wallaggaa kana. Kara Wallaggaati karreen miidhame. Oromoo nuti isin walii galuu diddanii gandaan osoo wal qoqqooddan. Osoo kutaa wal qoqqooddan xiqqoo kara Wallaggaa kana na jalaa miitan. Kanaafuu walii galaa. Yoo isin waliin galin xilaanni diinni jechuudha. Addaan nu hirateeti badheetti nu yaasee. Wannumaan diinni nutti dhuftuuf bara. Qaama keenya kanatu jiidhaa qaama keenya kana nyaatee fixuufi. Oromiyaa tana yoo inni nyaatee fixe diinni kun yoo isin tokko hin ta'in
Maal jetti jaarsonni dachee Oromiyaa irratti guddatte beektanii? Qotiyyoota sadiitu ture. Isin gorsaan mallee. Sadiin keessaa tokko burree, tokko adiidha, tokko gurraacha. Ilaan itti dhufee maal jedheen? Qotiyyoo gurraacha fi burree kana waamete adii kanatu xilaata isinitti waamaa jira. Adii kana ofirraa ari'aa jedheen. Akkasitti ka gurraacha fi burree walii galanii adii ofirraa ari'an. Akkasitti xilaata nyaachisan. Kophaatti argatee. Gaafa kaanii gurraacha kana bareetti waamaniitini burree kanatu xilaata sitti badee waamaa jira. Ofirraa ari'ii jedheen. Akkasitti sanis ofirraa ari'eetiin burree fi gurraachas xilaanni badheetti jechuudha. Akkasitti nyaate. Kanaaf gandummaa dhiiftanii wantiidhaan wal qoqqooduu dhiistanii Kophaatti nu nambisinaa jechuudha. Kanaafuu yoo isin tokko taatan xilaanii kamiyyuu isin argachuu danda'u jechuudha. Aboo saahiba kiyya. Dhageetta kaa gorsa Oromoon nu kenne kanaan waa baay'eetu natti dhagahamee waa baay'ee barumsa baay'ee illee keessaa argadde si mormuu kiyyaa fi badiin kiyyaa hin balleessa saahiba. Irraa deebi'eetu jira. Tokkomnee jira. Baga tokkomta. Tokkomnee jira. Tokkoma. Wal qabadha. Harka kiyya kanarra kaaddaamee harka keessa. Rabbi tokko sinaa taasisu ta'a. Ammallee isin gorsaati ta'a bira. Ati waan gootu. Gola 5 Oromiyaa keessa naa deemi. Ati immoo gola 4 Oromiyaa keessa naa deemi. Walii galattuu gola 11 jechuudha. Dhaamsa naa dhaamati. Boru Finfinneetti dhufanii akka tokkummaa isaanii akka naa labsan. Isin dhaamsa keessan naa dhaama. Qofa naa himaa deemati. Ani immoo lamanii ni madda. Ani lamanii ni madda. Isin geegessa karaa nagaa deema. Gola 5 sirra kaa'ee jira. Gola 4 sirra kaa'ee. Amaanaa kee galmaan ga'a. Tokkummaan keessan bakka haa ga'u. Akka qotiyyoo barruu gurraacha fi adii sanda jalaan ta'ina. Har'ame sila maaltu biraa feesbuukii na dhawama daddaasa. Feesbuukii na faayidaan qabu miidiyaa laala. Miidiyaa laaluun bareeduudha. Wantoota keenya kan biyya alaatii fi biyya keessa jirtan guyyaa kaleessa Oromoo dhukkubsachuudhaan hospitaala guddaa magaalaa Finfinneetti argamuchiisuudhaan waliigaltee uummata Oromoo Oromiyaa gabroomsittiin waggaa dheeraa Aha, Mustafa. Mucaa kaleessa Oromoo dhukkubenan. Kun haala miidiyaa irratti beeksisu jiranii beektaa? Dhibee biyyoota hunda keessa jira Wallaggaa, Gujii, Booranaa. Sikko mandoo akkasuma mancaaftuu lama ragaa ture. Kanaaf guyyaa kaleessa Oromoon sababa saniif dhibeen kun itti baay'achuudhaan. Oye doktora akkamitti dafanii gadhiisuu danda'an si akka ajaa'iba rabbi osuma taa'eetini miidiyaa laaluun feesbuukii wanta telefoonii mana naa baasuu dibee miidiyaa yoo bareedee hin jedhu waa'ee Oromoo kanaatu jira. Mucaa kaleessa mana yaalaa dura geessan san achirraa si barbaadee si fidee beektaa? Wanti guddaan nurraa barbaachisu maali beektaa? Walgahii sababa Oromoo kaleessa dhukkubsateetiin Finfinnee haadha Oromiyaa mana Oromoo walgahuu qabnaa jedhe miidiyaan dabarsee muutan. Sanatti illee dhageettee nuti illee akkam taane maaltu nurraa eegamu dhaquun irratti immoo dirqama akkam jettamee kan si madhee su'aa bira dafee. Dirqama dhaineetiin Oromoon tokko akkuma kalee jedhame gartee dirqama tokko godhuuf dhaquu qabna dirqama mana Oromoo har'aan ta'a. Karaa sama adeemnu kaane? Adeemnu sa'aatiin gahee jira namoonni kun qaban yoo sa'aatiin akka miidiyaan dabarsetti sa'aatii booda jedhanii sa'aatiin booda nu darbu jiraati. Haa kaanee deemnu kalaas. Kalaas ka'e sa'aatiin deemee. Meerra miidiyaan maayirra jirti takka feesbuuka seenee ilaalle samuuna kana qorachuun qaba maalirraa akka jirtu. Samuuna kana intarneetiin irree baay'een dalagu kanumaafan toora miidiyaatirraa dhabame. Kanaafuu laaluun qabamee biyyattiin maalirraa akka jirtu. Maali kun immoo viidiyoon haarofti. Waree haaraa jiran. Daawwattoota keenya kan biyya alaatii fi biyya keessa jirtan guyyaa kaleessa Oromoo dhukkubsachuudhaan hospitaala guddaa magaalaa Finfinneetti argamuchiisuudhaan waliigaltee uummata Oromoon dhukkubsatte Oromoon dhumte ayyaan kootu dhaggeeffadhu waan Oromoo biyyi dhumeessiin jedha kootu ayyaan koo dhagahi maali haaraa dhagahi uummata Oromoo dhumeessiin jedha gabroomsittiin waggaa dheeraa turte keessatti addaan fufudha'iinsa ilmaan Oromootii gandummaadhaan
Dhiisi. tokko hin bootatti qoqqoodan. Duraan dhaga'aa biyyoota hunda keessa jira Wallaggaa, Gujii, Booranaa, Sikoo Mandoo, Na dhageessii fi nimaati foozi'a. Maal si dhagaati moo yeroo hundaa na dhagayuma jetta maal si dhagaame itti fufi haasa'e. Dhibee Oromoo tana ni beektaa? Dhibee Oromoo dhibee maalii qaba? Dhibee maalii qabna nuti? Dhibee nuti qabnu siimaa na dhaga'e ilaali. Naafeetammaa fakkeenyaaf naafete ollaadhaa miti. Ollaadhaa maal taanirra dhibee maalii qabna alifati dhibeen qabnu bar. Oromoon osoo kuta wal qoqqooduu baattee ganda wal qoqqooduu baattee amantaa wal qoqqooduu baattee akkanatti dhibeen Oromoo tun ni baay'atti. Dhuguma kee jette dhibee tan nutti fide wal qoqqooduu keenya. Wal qoqqooduu fi amantaa wal baasuu fi akkana gandummaan kutaan wal baasuudha. Kanaafuu akkamitti tokko ta'uu dandeenya ree nuti olii galtee dhabuu keenyatu akkana nu gadhee mitan dhibee dugooree kunoo haalachitti maal ta'ee Gujitti akkas ta'ee maalitti akkas ta'ee Booranatti akkas ta'ee kun hundi maali? Dhugaa jettee olii galtee dhabuu keenyatu dhiigni saba keenya biyya keenya irratti dhangala'utti jira. Odoo biyya qabnu akka nama biyya hin qabne odoo saba qabnu akka nama saba hin qabne kan ta'utti jiru. Jaalala dhabuu keenya ofiif ol gurgurree. Kanaafuu nuti akkam ta'uu qabna ree? Akkam ta'uu sittiin irraa gattaa'imee dhiiga ilmaan Oromoo maal takka dhangalaatu jira ni beektaati. Mee natti ni takkaa ilmaan beeku ani eenyu jetta? Oromoo teenya tana silaa walii galtee qabaanne Oromoon teenya akkanatti asitti dhangalaatee asitti dhiigni si dhangalee achitti haarra saasaa rukutamee harka qullaa bahanii akkanatti namuu hin dhumu. Silaa walii galteen jiraattee hoo makkara kaaname. Dhugaa jettee obboleettii tiyya sabatu saba gurgure. Gurguree jettee usta. Finfinnee keessatti ijoolleen harka qullaa baatee gisee akkanatti deemtu rasaasaan jala seenanii lafatti rukutaa. Dhiigni lammii keenyaa dhangala'uu. Ani haa badu. Dhagayaa Fooziyaa. Dhiigni lammii keenyaa yoom Finfinnee qofa. Amma yeroo ammaa kana keessatti Wallagga irratti waan deemaa jiru quba qabda. Ilmaan Oromoo ganama sa'aa takka keessatti daqiiqaa takka keessatti sekandiidhaan dhumaa jiran. Mancaatu lamaan Booranaa Gujii Booranaa ilmaan Oromoo Harargeedhaan namuu odoo warri kutatti wal qooduu kun hundinuu walii dirmatee deemanii Wallaggaaf dirmatanii akkanatti ilmaan Oromoo ganamarraa ila hanqa galgalaatti namni 250 ni dhuma. Olii galtee dhabuu keenyatu dhiigni saba keenyaaf dhangala'a. Fooziyaa na dhageessii fi nimaatiiti. Walii galtee keenya ta'uu dhabuutu akkana nu godhe. Saniifuu naafi atu dura asumarraa eegallee tokko haa taanu. Haanee mana Oromoo haa deemnu. Baana haa tokko taanu. Yaa tokko taanu. Been miyaa sabba mana Oromoo dhayneeti haasawsabaa san deemna. Naayintee laalallabdee Lallabeetiin jira. kutaa 11 waliin naageette. Seenaa eenyu seenaa. Lallabeetiin jira. Kutaa 11 waliin Tokkummaa naageette. keenya uumuudha. Oromoo keenya Maali? Nagayaami. Oromoon hin dhukkubsate kalee. Ni dhukkubsate? Darbiyaa fayyisu. Dubaryoon ne kalee sitti qowwayyaa isa fakkaate itti jabaatee jirti. Itti jabaate deebi'ee. Kutaa hundarraa yoo dhuftanii. Dhufnee kutaa 11 hin hafne. Afran qal'oo dhuftanii. Kennaa. Walloo dhuftanii. Mancaaftuu rakkoo manda dhufee. Hundi keessanuu dhuftanii. Ilmaan Oromoo hundi dhuftanii. Warri Wallaggaa dhufanii. Hundi keessanuu dhuftanii. As jirtanii. Xiqqaa guddaan hin hafne. Oromoon tokko taanee jirra. Tokko taanee jirra. Oromoon tokko taanee jirra. Tokko taatanii. Tokko taanee jirra. Tokko taanee jirra. Ayyee erga tokko taatan. Ayyee tokko ta'uun isin hin dhibiniiti. Bilisoomuun immoo nu dhibu. Tokko taanee jirra bilisummaan nu dhibu. Tokko taatan. Bilisoomuun.